Egaan hordoftoota Oromoo Samsung baga nagaan dhuftan isiniin jedhee jira. Warroonni hanga ammaatti channel Oromoo Samsung subscribe godhin akkasuma haarawaa gara channel keenyatti dhufaa jirtanis akka subscribe gootan affeeramtanii jirtu jechuudha. Akkasuma video keenya like share akka gootanis kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Gara barnoota keenyatti yogguu dabarru barnoonni keenya guyyaa har'aadha akkamitti faayiloota moobaayila keessanirraa dhokfachuu dandeessan isin agarsiisa. Faayiloota yogguu jennu audio ta'uu danda'a, video, suuraa, dokumentiilee adda addaa waan moobaayila keessanirra jiru akka namoonni hin agarreef moobaayila keessanirraa akkamitti dhokfachuu akka dandeessan ilaalla jechuudha. Egaan faayiloota kana dhoksuuf appilikeeshina Clock jedhamu nu barbaachisa. Appilikeeshina kana Play Store keessa seentanii Clock File Hide jettanii yoo barreessitan ni argattu jechuudha. Kan amma argaa jirtan kana moobaayila keessan irratti install yookaan download godhattu jechuudha. Appilikeeshinni kun appilikeeshina baay'ee gaarii ta'edha. Karaa adda taheen faayiloota keenya keessa dhokfachuu ni dandeenya jechuudha. Yogguu appilikeeshinicha download gootanii xumurtan ni banattu. Asirratti kan beekuu qabdan sa'aatiin amma asirratti argaa jirtan kun nama gawwoomsuuf kan jaaramedha malee sa'aatii itti fayyadamaa jechuuf miti jechuudha. Dhuguma sa'aatis ni dalaga garuu sa'aatii kana duuban faayiloota keenya keessa dhokfachuu dandeenya jechuudha. Akkamitti kan jedhuuf salphaadha. Jalqaba wanti nurraa eegamu koodiin hidhachuu qabna jechuudha. Koodiin kun immoo sa'aatii fi daqiiqaa ni hidhanna jechuudha. Akkuma inni nu agarsiisaa jiru kanatti daqiiqaa fi sa'aatii barbaanne irra gooneti koodii itti godhanna jechuudha. Fakkeenyaaf amma daqiiqaa 30 irraan dhufeetiin jira jechuudha. Itti aansuudhaan bifuma kanaanis sa'aatiin barbaade irraan dhaqa jechuudha. Fakkeenyaaf ammaani sa'aatii 9 fi walakkaa irra godheetiin jira jechuudha. Egaan amma asirratti obboleewwan kan beekuu qabdan sa'aatiin 9 fi walakkaan kuni koodii kiyya jechuudha. Isinis bifuma kanaan sa'aatii fi daqiiqaa barbaadan irra kaawwattu jechuudha. San booda eega xumurtanii booda jidduu irra kan jiru ni tuqxu. Ammallee isuma ammaa kana irra deebitanii irra keessu jechuudha. Egaan yeroo lammaffaatiif eega irra keessanii booda ammallee jidduu kana irra ni tuqxu. Itti aansuudhaan iimeela keessan isin gaafata. Iimeelli kun password recovery dha jechuudha. Yoo amma passwordii amma itti goone san kan dagannu taate karaa iimeela kanaatiin akka argachuu dandeenyuufi iimeela keessan inni asitti isinii baasa. Yoo isinii baasuu maate itti barreessitu jechuudha. San booda asirratti raayitii tana ni tuqxu. Achi booda dhuma irratti dan kan jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya keessi isaa kana fakkaata jechuudha. Jalqaba irratti pictures kan jedhu ni jira, itti aansee videos kan jedhu ni jira, asirratti other files kan jedhu ni jira jechuudha. Akkasuma faayila biraa yoo qabaanne immoo bakka ida'uu kana tuqne achi booda new folder kan jedhu kana tuqne itti aansuudhaan asirratti maqaa barbaanne itti godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo Samsung yoon jedhan okay yoon jedhan haala kanaan asirratti Oromoo Samsung jedhee dabalamee jira jechuudha. Bifuma kanaan folderii hanga barbaanne jaarrachuu dandeenya jechuudha. Sababni isaa faayiloota keenyas keessa dhokfannu kophaatti kaayyachuudhaaf baay'ee nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf amma suuraa gaalaarii keessaa asitti fiduu yoo barbaade kanuma jalqabaa kana irratti tuqa jechuudha. Itti aansuudhaan bifa kanaan yogguu nu fide itti aansuudhaan mallattoo ida'uu as gadirra jirtu ni tuqna. Achi booda dhuma irratti import photos kan jedhu ni jira, isa irratti ni tuqna. Achi booda gaalaarii keenya keessa nu galcha jechuudha. Suuraalee gaalaarii keessaa qabnu kan dhokfachuu barbaannu san ni filanna jechuudha. Egaa haala kanaan suuraa barbaannu filannee booda asol irratti mallattoo qulfii tana ni tuqna. Itti aansuudhaan okay jennaan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya bifa kanaan suuraalee gaalaarii keessaa qabnu asitti fidneeti jirra jechuudha. Yeroo tokkoof of duuba ni deebina.
Bifuma kana videos gallery keessa fiduu yoo barbaanne folderii videos jedhu kana irratti ni tuqna. Achi booda mallattoo ida'uu tana ni tuqna. Itti aansuudhaan import video kan jedhu kana ni tuqna. Achi booda video gallery keessa qabnu nu baasa jechuudha. Video dhokfachuu barbaannu irratti tuqna jechuudha. Itti aansuudhaan mallattoo qulfii tana ni tuqna. Achi booda okay jennaan jechuudha. Itti aansuudhaan videonis gallery keessa application kana keessa nuuf seeneeti jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma folderii jalqaba jaare Oromoo Samsung jedhu kana irratti tuqe haala kanaan suuraalee Oromoo Samsung kophaatti waan hin qabuuf isaan hunda irratti tuqe mallattoo qulfii tana yoon tuqe achi booda okay yoon jedhan jechuudha. Bifa kanaan suuraan kara folderii Oromoo Samsung jedhu keessatti move naaf tahee jira jechuudha. Isinillee bifuma kanaan faayilota gallery keessa qabdan kara application kanatti fiddanii dhokfachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo oo barbaadan asumarratti bakka ida'uu kana tuqtanii fakkeenyaaf as keessa kan barbaadan jechuudha. Kaameraan ni jira, other files kan jedhuuf yookaan faayilota biraa jechuudha. Audioon ni jira, videoon ni jira, footoon ni jira. Irratti tuqtanii kallattiidhaan osoo folderii hin jaarreef jechuudha. Fuuluma jalqabaa kana irratti illee fiduu ni dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya amma xumurreeti jirra jechuudha. Fakkeenyaaf application kana keessa baaneeti jirra jechuudha. Amma yogguu application kana keessa seennu bifa jalqabaa saniin koodii nu gaafata jechuudha. Garuu asirratti wanti addeessa godhu yogguu seennu sa'aatii lakkaa'ati jira jechuudha. Kuni amma nama gowwoomsuuf jecha kan ijaaramedha jechuudha. Namni hedduun amma yogguu as keessa seenan sa'aatii lakkaa'ati jira sirrii waan jiruuf kuni sa'aatima jedhaniiti bira deemu jechuudha. Garuu nuti yogguu dhufne faayila dhoksine sanitti darbuuf wanti gochuun nurraa eegamu jidduu kana irra yeroo tokkoof ni tuqna jechuudha. Itti aansuudhaan sa'aatii 12 fi daqiiqaa 60 gubbaan nu dhaqa jechuudha. Akkuma jalqaba goone sanii sa'aatii fi daqiiqaa jalqaba irratti hidhanne saniin dhaqna jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani jalqaba sa'aatii 9 daqiiqaa 30 filadhe sa'aatii 9 daqiiqaa 30 irraan yoggoon dhufe jidduu kana irraan tuqa jechuudha. Bifa kanaan naaf banameete jira jechuudha. Kan biraadha immoo faayilota amma as keessa dhokfatan kana yoo kara gaalaariitti deebisuu barbaadan akkamitti kan jedhu asumaan isin agarsiisa jechuudha. Faayilota gara gaalaariitti deebisuu barbaadan san bira deemtaniiti san booda wantoota as keessa gaalaariitti deebifachuu barbaadan ni filattu jechuudha. Haala kanaan efa raayitii irratti gootanii booda asol irratti mallattoon qulfii yookaan mallattoon qulfii banamtuu fakkaatu ni jirti. Isii irratti ni tuqxu. Achi booda asirratti filannoo lama isiniif fida jechuudha. Isin isuma jalqabarra original path jedhu kana filattanii as jalarratti unhide kan jedhu kana ni tuqxu. Egaan itti aansuudhaan okay jettuun jechuudha. Achi booda faayilli as keessa dhokfatanii turtan kara gaalaariitti isinii deebi'ee jira. Yoo gaalaarii keessa immoo asitti dhokfachuu barbaadan bifuma jalqabaa saniin mallattoo ida'uu tana irra tuqtanii achi booda import photo kana irra tuqtanii suuraalee barbaadan san ni filattu jechuudha. Achi booda mallattoo qulfii tana irratti ni tuqxu okay jettuun jechuudha. Itti aansuudhaan bifa kanaan xumurtanii jirtu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya dhuma irratti kan isin agarsiisu application amma argaa jirtan kan faayilota keessa dhokfanne kana salphumatti mobaayila irraa haquun ni danda'ama jechuudha. Yoo application kun haqame immoo faayilonni nuti keessa dhokfannes wajjin balee seenee jira jechuudha yookaan badee jira jechuudha. Kanaafuu application kun ammoo fala ni qaba jechuudha. Falli isaadha application kana akka salphatti mobaayila irraa haquun hin danda'amne gochuun ni danda'ama jechuudha. Kana gochuudhaaf salphaadha. Applicationuma kana keessa ni seenna. Yogguu keessa seenna akkuma barame koodii keenya itti guunneti seenna jechuudha. Itti aansuudhaan asol irratti mallattoo seetingii tana ni tuqna. Achi booda lammaffaa irratti check app protection kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqna. Itti aansuudhaan start protection jedhee fuulduratti mallattoo jirtu tana ni tuqna.
achi booda I agree kan jedhu kana ni tuqna. Itti aansuudhaan device administration keessa nu seensisa jechuudha. As jala irratti activate kan jedhu ni tuqna. Egaan achi booda start protection kan jedhu kuni banameeti jira jechuudha. Amma application kana akka salphaatti mobile irraa haquun hin danda'amu jechuudha. Yoo application kana mobile irraa haquu barbaanne gaaffii nu gaafatutu jira. Gaaffiin sun device administration keessa seenne waan amma banne kana cufuu qabna jechuudha. Yookaan immoo asuma application kana keessa seenne jechuudha. Check app protection kan jedhu kana tuqne san booda bakka start protection jedhu kana yoo cufne jechuudha. Yeroo barbaannetti applicationicha mobile irraa balleessuu ni dandeenya jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo tana like share gochuu akka hin daganneen isiniin jedha. Barnoota keenya kan itti aanuun hanga wal geenyutti nagayaan turaan isiniin jedha. Galatooma.